visa na hojjechiista bakka ijoollee kiyya harmeen kiyya kunoo jirti. Maal yooni lubbuudhaan darbe iyyuuma guddisu miti lubbuun jiraa du'aadha namni ani har'a nuuf beeka. Waa dubbachuu fi fayyooni hidhaa keessatti nagashite jechuu hidhaa wanta hidhamee gadiin dhiifamni keessa nagashite kiyyoo keessa nagashite jechuudha fayyooni. Ani kana maalan jedhaan waanuma deebisuuf iyyuu wal'aali bar narrifadhiyan qalbii onnee kiyya na dhaabbate narrifadhe maaliif dhossaadhaani jette otuu walii galteedhaan abbaa kakuu walii galtee deemti ta'e haa ta'u rakkoon qabu. Biizaan rukuchiisaa fi wakiilallee barbaade piroosesii xumuramu hunda mataa kiyyarra nan xumursiisaa fi garuu immoo abbaa kakuu kan isheen dhossitee deemaa jirtuudha. Ani waan hin jedhus na wallaale waan hin dubbadhus na wallaale. Mi maalan jedha gaan kan nan salphadhe wallaahi. Nan salphadhe mi maaluma dubbadhaan. Mi sagalee seesni banaa dhaggeeffadhaan kiyyoo wayii keessa nagashite mana hidhaa wayii keessa fuutee nagashite. Sabboo har'a baay'ee tokko bu'aan oolee baay'ee natti dhagahame waa'ee jireenyi kun natti ulfaatu sitti meeramti suuqii sanallee akka mucayyoo sana faana hojjedhadhe sitti jiraanillee na dida'ee harmee kiyyallee jaarsummaatti baasee inni akkuma qoosaatti ilaala jireenya kanattis baay'een dhiphatu. Sagaleen kun na duudeera mana kana keessatti dhuguma dubbachuu baay'ee natti dhagahame egaa jiraan na dide jechuudha waa'ee suuqii sana baay'ee tokkoon gadda ani waanan fedhe hojjedhe jijjiiramuun qabadhe yoon gaafadhu na dida. Kanaafiyyuu amma ani jireenyi kana sin beekta baay'ee ulfaata yeroo as ba'anii miidiyaa kanarra haasa'an oolu waan hundumtuu waan wal qixxaataa wayii fakkaata. Nama hundumaaf illee waliin qixxaatu biyyi lafaa garuu amma tokko immoo amma barbaadde tokko wayii jijjiirama agarsiisuu qabda. Anillee amma tokko anis nan dhamaa jiranis hin dhamaa jireenya magaalaati waan hundumtuu qaalii akka ta'e dhageessaa yoo arguu baatte illee mana kiraayiidha ijoollee guddisuudha. Na kanadha bakka waan humti jireenya kanarraa hafee achi dhiibamee waan tokko lafa nu taa'u hin jiru. Anillee mana sana yeroo meeqa jalqabamee akkasumatti akka hafee beekta. Barana xiqqootti deebinee waa sirreessine hamma tokko garuu keessa isaa ammas xumuruu hin dandeenye. Finishingiin isaa baay'ee ulfaata manichi immoo guddaadha. Ani kanumaaf jedheen isa gaafadhe illeetti amma tokko yoonni huqubiillee seenee hojii sanallee hojjedhee mana sanallee xumurame mana majijjiiree mana sanatti gala mana kan keenyatti gala laata ton amma marakkadheellee mana ofii keessa jiraatanii jedheen gaafachiisee na dide. Egaa erganni kan hundumaa immoo dide anamma waan tokko sitti si gaafachuun dhufe jechuudha. Ammati galuu fi ji'a muraasannaa hafee jetta. Kanaafuu amma akka taateetu kana garuu na diduu hin qabdu. Waan si gaafadhu na diduu hin qabdu. Viizaa na hojjechiista bakka. Ani nama tokkotti illee hin himu, eenyutti illee hin himu. Viizaa na hojjechiista bakka. Ijoollee kiyya harmeen kiyya kunoo jirti. Maal yooni lubbuudhaan darbe iyyuuma guddisu miti lubbuun jiraa du'aadha namni ani har'a nuuf beeka malee bor maalitti an beeka. Osooni du'eeyyoo sooni boqadhe iyyuuma guddisu miti ijoollee kana. Bakka akkasitti haa yaadan akkanatti haa yaadanii harmeen kiyya ijoollee kana hin guddisti sirriitti jiraan immoo bakka hin taa'a. Ani garuu deemee waggaa lama umaa tokko bu'aa waan hin dhabeef jiraachuu qofa malee bu'aa tokko waan ol kaa'u waan hin dhabeef mana sana xumuradhee manuma kan koo jedhe itti galuudhaaf biyya Arabaatti deebi'uu qaba. Bakka kana murteessee har'a boo'ee amma mataan koo baay'ee na naanna'ee sagaleen kiyyallee na duudee jira jechuudha. Kanaaf kana viizaa na hojjechiisi. Paaspoortii bargit qaba. Paaspoortiin kiyyallee 2017 dha expire date'n isaa jechuun bara 2017 kan inni dhumatu amma immoo 2015 irra jirra.
Malee arrisuullee na hin gaafatu. Viizaa qofa hatattamaan jechuudha. Viizaa na hojjechiista. Viizaa na dhufee jechuun immoo bakka meedikaala galee guyyaa tokkotti tikkeettiin naa kutama. Eenyullee osoo hin dhagahin tikkeetti argan kutadhee qofa na geggeessaa jedheen guyyaa sana osoo isaan waa barbaadan jedhanii lafa kana kutanillee eerpoortii namni natti agarsiisu waan ta'eef ofii kiyya deemuu nan danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu amma viizaa na hojjechiista. Kanamaa tokko na diduu hin dandeessu. Tole qofaadha deebiitti na deebistu. Bakka nama biraattis immoo ani eenyu faana illee mari'adhu. Jiraanii hodhagee balaadha kun. Dhugaa dubbachuudhaaf namni gadi ba'ee suuqii akka hin hojjenne hin barbaanne durayyuu biyya Arabaatti nan deebisu. Durayyuu biyya Arabaatti kan na gashee isadha. Ani waan baay'ee hojjetachuu barbaadan ture garuu dhufeen asuma bakka midhaan bishaan ta'e carraa ta'e sitti hafe innillee waan na miidhe tokko illee hin qabu. Haga ammayyuu baay'ee na danda'e garuu an jijjiirama barbaada. Inni balleessaa qaba na miidhe osoo hin taane bakka jijjiirama barbaada akkuma nama kamii akkuma hiriyoottan koo mana ofii jalqabadhe sana finishingii isaa keessa isaa bareedaa godhee xumurachuun barbaada. Si galee? Egaanii akkuma dhageessanii jechuudha. Sagalee ishee kana akkuma dhageessan mee eessatti murakaan eessa abbaa kiyyaa dhaqagaan jiraanii yoo hin dhaga'uun qabu jette dhokadheetanii boolee sana deemee piroososii ati naa xumurte viizaan kiyya naa dhufee paaspoortii qofa kiyyanii haareeffadha. Isa immoo dhossee haareeffadhe. Isheen sagalee baay'ee iyyuu naa qabdee sagalee lama naa qabde jechuudha. Miira keessa galte jechuudha. Hedduu ulfaata wallahi waan hin deebisuuf wallaalee abbaa kakuu maree ta'e rakkoon qabu. Maaliif jennaan kun amma bultii namaallee diiguu ta'a beektanii bultii namaa keessallee galanii diiguu ta'a. Otuu saajuu walii galtee ta'e rakkoon qabu. Saajuu walii galanii mucaa isaanii ijoollee isaanii ilaameedhaanii harmeetti laattattee inni yeroo tokko hojii isaa hojjetachaa mana isaa keessa ta'a harmee bukkeedha ijoollee isaa dhaqee hin ilaalaa jechuudha. Kanammoo walii galtee miti dhokannaadhaan deemaa jirti. Amma bor rakkoon ta'u kun anattillee rakkoon fiduu ani bor biyya galaa jira. Manan galu kana ji'a 5 booddee nan gala. Ji'a 5 booddee asii hojjisiisee fi as fiduu fi danda'a. Hojiin hin cimu mana kana hojiin bareedaadha. Hojiin hojjedhu hojii bareedaadha. Jaarsaaf jaartii qofadha. Keessumaa yeroo tokko dhufa malee nama hin dhibu hojiin. Garuu jechuun ulfaatu ani bakka mataa kiyyan na dhukube. Mataa kun na dhukube la mataan koo sirrii nan jiru amma bakka waan dubbadhu wallaalee akkuma ta'uu wallaalee waan hin jedhus na wallaalee sekoondii 9 miti laata. Qositti ni rakkoon qabu mari'adhee siin xumuraa hunda saayyuu hin jedhee maalan jedhaan gaa waan man jedhuun wallaalee ani beeku an dhugaa rabbii jireenyi Itoophiyaa gaa hin cimti. Namni YouTube irra dalagatti YouTube lamarra hojjetti jedha. Namni viidiyoo nama ilaaleen xumuru isuma sin beektan isuma beeku isuma sin beektanidha. Warroonni YouTube qabdan hin beektu. Keessa daawwattoonni sin beektu. Daawwattoonni nama daawwattanis hin beektu. Viidiyoo nama ilaaltanii xumurtanii laayikii namaaf hin gootanii inni immoo saantima herregaa birriilleen herregu saantima herrega. Saantima sanatu walitti coramee ji'aan dhufee nama kaffalamaa. Kan ji'a 2 3 ji'a 4 taa'utu jira utuun kaffalaniif $70 guuttachuu dadhabee jechuudha. Isin biyuu ishee gurguddaa laaltu ijoolleen gadi xuxxi malee ni laaltu viidiyoo gad xuxxee deemti. Silaa kun hundaayyuu hin jiru jechuudha. Amma mana ishee jammarte dhuguma karaatti dhiistee jirti. Mana ishee ergi waggaa meeqaatii kunoon argitu viidiyoo waraabdee gad dhiisti. Hin xumuranne garuu immoo utuu ilaameedhaan abbaan kakuu tole jedhe rakkoon qabu. Inni suuqii ishee mana jalaayyuu dhaqee nagadadhaa jettee maama jaarsummaatti baafnaan hin dide. Yoo na danda'an isa amansiisuuf yaala. Abbaa kakuun gaafadha malee an akkasitti viizaa hojjechiisee fi yoon ergee abbaa manaa fi haadha manaa gidduu galuudha. Bakka namni immoo waa baay'eetti nama hiikkatan beektu miti. Sobdeefaa kana gootee naan jechuu iyyuu dandeessu sini pirankii kanaan dura haasa'amaa ture yookaan immoo waan kanaan dura hojjetamaa ture. Dubbii sobaa ani sobee abbaa kakuun minaamina jedhee sobee sinuma aarsuu fi fayyoo aarsuudhaaf akka jechaa turetu san sobee dubbachaa ture dhugaatti fudhattanillee amma fayyoo baastee ofii fayyoo deemsiftee ofii deebitee galtee naan jettu. Isin boodas nama namantani bar rakkoon kana bade bari jedhama sobuuni yoritti dhugaan dhuftu kanatu yoritti dhugaan dubbatamu kanatu
nama rakkisa bar dhugaa rabbii ani barkoo saafin jedhe isa kanaan dura amma yoo dhugumatti mucaa kana gaddee fide mucaa kana gaddee baase ijoolleetti adda baase haadha manaatti adda baase namillee nan amanu kan beeku rabbi tokkicha qofa waan ta'eef eessa abbaa kiyyaa lixagaa bar kiyyootti nagashite fayyoon dhugaa kiyyoo wayitti nagashite hidhaa wayitti mataan koo na cinqa. Mataa koo na dhukkube wallaahi mataa koo na dhukkube jechuudha bakka bukkee magarasii garanaa kanaanitu gurruma kana bukkeedhaanitu dhugaa rabbii na waraanaa akka tokko bakka dhugaa rabbii akka na gaggabsuu wayii akka na joonjessuu wayii tokko na godhee bakka numa rifadhe jechuudha gaafan sagalee kana dhaga'u dirqama immoo naa gochuu qabdaa jette dhoksaatti naa gochuu qabda otuu isa dhugumaa ifaas bilisa ta'e iddisoo kee rakkoon qabaan furmaata dhabii wallaahi hedduu tokko cinqamee yaa rabbii kiyya maallatti fidde har'a guyyaa jumaatiin jedhe dhugaa rabbii rifadhe jechuudha wanuma jedhu waanuma dubbadhu wallaalee otoo akka yaada kiyyaati biyya keessa teessee harka namaa eeggachuurra otuu deemte natti tola garuu immoo jechuun abbaa kakuu dudduuba pirososii fixuu fi ani cinqii cinqatii sammuu natti ta'e jechuudha. Amma isheenii akka waan dhibaa'ee fa'aa itti fakkaataa jechuudha. Ani dhibaa'uu maallaqaatiif biisaa hojjechiisuuf rakkoo miti jechuudha. Garuu immoo jechuudha abbaa kakuu dudduuba deemuun bultiidha waan ta'eef bultiin kun lammata deebi'een ijaaramu bultiin qaldii miti namni ijoollee walirraa qabu namni ilmaa walirraa qabu bakka qaldiitti wal ilaalu yookaan immoo yaallootti wal ilaaluuni baay'ee ulfaata jechuudha dhugaa dubbachuu fi ani bakka itti murteessu nan dhabee waan hin dubbadhullee nan dhabee meesii mala naa malaa dhugaa maal abbaa kiyyaa godha malli koo maali namni san kaleessa dheengaddaa ishee sobaan arrabsaa ture sobee ani garumarraayyuu fudhadhee arrabsee hin beeku isaan sobee bakka isheema aarsuudhaaf maa akkana naan jettee aariidhaan dubbadhe tokko aarii koomentiiti ijoollee koomentiiti kan na aarsee amma kana na dubbachiisaa ture malee jechuudha. Dhugaadhaan ani ishee jibbee miti jechuudha isinitti maa ture kaleessa dheengaddas jechuudha baay'ee tokko jaalladha dhugaa rabbii hedduu tokko jaalladha nama miidiyaa irra hojjetu keessaa isee baay'ee tokko jaalladha jechuudha. Amma garakkoon na qabattii amma hin dhiboofte naan jetti ani cinqameessa abbaa kiyyaa lixaan jedhe ani maal mannatti dhufeen jedhe ani durummaanuu naasofti garuu gadi fageessitee haga kana haasofteen beetu bukkee qabdee haasofti mana jireenyi Itoophiyaa hin cimti utuu deemtee mana see sana jijjiirrattee ani hedduun gammadaa dhugaa utuu deemtee mana see sana jijjiirrattee sisirreeffattee meeshaatti bitattee mana see xumurattee wagguma 2-3 hojjette bareeda ture garuu immoo abbaan kakuu ishiin jedhu maalan godhaan isatti immoo ni mina isa dhosseen deema abbaan kakuu dhaga'uun qabu jette ishi borrakkoon irratti hin ta'uun borrakkoon itti hin ta'u sabbaa kiyyaa lixaan maan hidhaa keessan galee ubar hidhaa keessan galee akkasumatti zim jedhee hidhaa keessa galee dirqama immoo naa gochuu qabdaa mee sabbaa kiyyaa lixaa maaluma hin ta'an jedhe yaa rabbi kiyya maalumarra na buufteeti nan badee isma abbaa kiyyaa lixaa dhugaa rabbii.